Sagalli kaleessa ammayyuu hin dhumneem dubbatamaa jira afaan kee keessa. Garuu Waaqa erga dhiiste ati erga kuufte xinnoo bubbulteetta. Murteeffatee simbaasu lakkii deebii dafee hojii ulfina qabeessa dhiiste aduun kee maaliif? Deebi'i Waaqayyo gadi si lakkisu dooniin kee kunis hin ceessu. Waaqayyo gadi si lakkisu dooniin kee kunis hin ceessu. Kaleessallee turteetta waaqeffata Waaqaa biroota. Har'a garuu jirtu hojii gaarii sanaatti dhiistetta. Maali hayyoonas maali maal taate Waaqa keete maaf duddaa gate karaa mataa keetii baatte. Maali maal taate maali gaabbiite gara booddee kee kan deebite. Bineensaaf nyaata ta'uudhaaf deemta erga duunteete. 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 Lakin ta'ini ataka farda aduu dhiitanii lagarra deeda. Olgaluun beeku ni ka'a jedha lubbuusaa dhaba gara isaaf jedhe. Maali maal taate maali gaabbiite gara booddee kee kan deebite. Bineensaaf nyaata ta'uudhaaf deemta erga duunteete. 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 Yoo gaabbitee deebitee Waaqayyo araarasaa siif yoomfite. Waaqayyo araarasaa siif yoomfite. Waaqayyo araarasaa siif yoomfite. Si eegaa jira ammayyuu sitti araaramuuf Waaqayyo deennaan garuu keef wayyoo.